Akkam jirtan nagaadha. Ani nagaadha. Galata Waaqayyoo. Hayyee egaa qophii keenyaadhaa qabadhee dhufeen jira. Qophiin keenyaadhaa kan inni irratti xiyefatu waa'ee moral and civic education subject matter kana irratti kan xiyyeeffannoo goonu. Kanaafuu boqonnaa jalqabaa introducing understanding civics and ethics kan jedhu jira. Asirratti mata duree gurguddoo 5tu jira moojula keenyarra. Sanneen keessaa mootu wantoota murteessoo ta'an tutoriaalii kana irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Kanaafuu qophiileen biroos akka isin bira qaqqabuuf qophii keenyarraa laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa. Kanaafuu gara mata duree keenyaatti yommuu seennu defining civics, ethics and morality ilaalla. Kana jechuun civics jechuun maal jechuudha, ethics jechuun maal jechuudha, akkasumas immoo morality jechuun maal akka ta'an kan wajjin ilaallu ta'a. Lafaan tura. Hayyee inni jalqabaa civic education kan jennuunidha. What is civic education by itself? Kan waliin ilaallu. Fakkeenyaaf human beings have to respect certain fundamental principles and values to live together. Namni tokko waliin jiraachuudhaaf dirqama seerota kabajuu qabutu jira. Safuu kabajuu qabutu jira. John Stuart Mill maal jedheet civic education kana define godhe progressive and peaceful sitting subsists in a given society as far as that society develops the quality of its members and generates good citizens. Hawaasa tokko keessatti nagaan waaraa yookaan immoo nagaan itti fufiinsa qabu yoo jiraate hawaasa san keessatti lammiin gaarii ta'ee fi lammiin kwaaliteetiif ta'e yookaan kwaalitii qabu generate ta'uu danda'a, uumamuu ta'uu danda'a, babal'achuu yookaan baay'achuu danda'a. By the way, good citizen kan jennu they are not born, they are made. Fakkeenyaaf lammii gaarii uumamumaan miti kan dhalatu. Kan jechuun hawaasa tokko keessatti lammii gaarii ijaaruun akka danda'amudha kan irraa ilaallu. Fakkeenyaaf Aristotle more civic education yookaan immoo termii kana constitution waliin wal qabsiiseet define gochuuf yaalee jira. Fakkeenyaaf citizens of a state should always be educated to situate the constitution of a state. Lammiin biyya tokko civic education kan yeroo hundumaa barachuudha qaba. Sababni isaa mootu constitution biyya isaa respect akka godhuuf, akka kabajuuf, akka follow godhuuf civic education barachuu qaba jedhee define godheera. Walumaa galatti termiin civic education jedhamtu kun biyyoota garaagaraatiin haala garaagaraatiin ibsamtee barumsa irraa ooltee jechuudha. Fakkeenyaaf right education South Africa keessatti right education yookaan barumsa mirgaa jechuudha. Citizenship education barumsa lammummaa USA fi Germany keessatti. Citizenship and character education barumsa lammummaa fi amalaa jedhamee Singapore keessatti. Akkasumas namoota civics and ethical education jedhamee Itoophiyaa keessattis ni baratama jechuudha. Kanaafuu most standard definition of civic education maalidha? Most acceptable kan ta'e fudhatama kan qabu hiikaan civic education maalii kan jedhu fakkeenyaaf yommuu ilaalle civic education is an education that study about the rights and responsibility of citizens of politically organized group of people. Kan jechuun maalidha? Kan inni qoratu barumsa ta'e kan inni fuulleeffatu yookaan kan inni itti xiyyeeffatu mirgaa fi itti gaafatamummaa lammii politically organized group of people. Kan jechuun biyya tokko keessatti politically organized group of people jiraata. Kan jechuun state of danda'a jala jiraata, boundary of danda'a jala jiraata, government, military, flag kan politically organized group of people kan jennu. Kanaafuu lammiileen biyya sanii waa'ee mirgaatii fi waa'ee itti gaafatamummaa isaanii kan qoratu jechuudha civic education.
Lammaffaa immoo civic education is knowledge, means and activities. Kan jechuun maalidha? Beekumsa jechuudha. Beekumsa means wanta bu'aa qabu kan ammoo karaa jechuudha. Akkuma sana ammoo activities designed to encourage students to participate actively in democratic. Kan jechuun barattoonni civic education ni baratu, wanta bu'aa qabudha, beekumsa ni argatu. Erga beekumsa argatanii immoo actively life isaanii keessatti participate ni godhu, hawaasa isaanii keessatti participate ni godhu, mirgaa fi itti gaafatamummaa isaanii irratti participate ni godhu. Mirga ofii ni gaafatu, itti gaafatamummaa isaanii sammootu ni bahatu jechuudha. Kuni maalidha? Civic education erga barataniin booda jedhee define godha. Kanaafuu civic education wajjin wal qabate konseptii gurguddoo lamatu jira. Konseptiin inni jalqabaa minimal concept of civic education jennaani. Konseptiin inni lammaffaa immoo maximal concept of civic education jenneet bakka lamatti irra. Mee maal jechuudha? Minimal concept of civic education jechuun yoo ilaalle fakkeenyaaf content lead jechuun kitaaba hojiitu jira yookaan moojulatu jira. Fakkeenyaaf ammoo harka moojulatu jira. Moojula sana irratti depend kan godhu jechuudha. Moojula sana irratti depend ta'aniiti kan barannu. Lammaffaa teacher based. Barsiisaatu nu barsiisa. Interaction keenya barsiisaa wajjin. Whole class teaching. Gola tokko keessatti sassaabamne nooti kitaabni barsiisaan ni jira. Akkuma sana immoo examination based assessment. Kitaabni jira, barsiisaan jira, nu barsiisa. Barsiisaan keenya kan nu barsiiseen booda immoo nutis moojula keenya erga baranneen booda immoo qormaataaf ni qophoofna jechuudha. Qormaata irratti ni qoramna. Qabxii finneen grading keenya lafa nu ta'a. Kanaadha minimal concepts of civic education kan jennu. Content led, teacher based, whole class teaching as well as examination based assessment. Maximal concept of civic education jechuun maal jechuudha? Maximal concept of civic education yommuu jennu is comprised of knowledge, value and skills. Comprised jechuun walitti hammatamaa jechuudha. Beekumsa of keessaa qaba. Safuu yookaan son hawaasaa yookaan immoo duudhaa of keessatti qabata. Akkuma sana immoo dandeettii. Kanneen hunda kan ofirratti yookaan kan of keessatti hammateedha. Maximal concept of civic education. Lammaffaa prepare students for active responsible participation. Beekumsa ni qabu. Duudhaa fi hawaasa duudhaa hawaasaanii fi son hawaasaanii ni beeku. Akkuma sana immoo ni hirmaatu jechuudha. Hawaasaanii keessattis ta'uu danda'a. Jireenya guyyaa guyyaa isaanii hiriyoota isaanii faanas ta'uu danda'a. Achi keessatti actively participating godhu. Responsibility isaanii ni bahatu. Akkuma sana immoo rights fi respecting gochuu jechuudha. Inni sadaffaa extends learning beyond the curriculum and classroom. Maal jechuudha asirratti content lead jennee jira minimal concept of civic education irratti. Kuni garuu akkasii miti. Content yookaan moojula sana irratti qofaa miti kan depend godhu. Moojula sana irraanis bahee wantoota gurguddoo biyya keessatti ta'uu danda'an yookaan immoo ta'aa jiran. Hawaasa keessatti fakkeenyaaf aadaalee duudhaalee garaagaraa sona garaagaraa ittiin bulmaata garaagaraa san hunda kan of keessatti hammatu waa'ee sanii hunda discuss kan godhamudha jechuudha. Waa'ee sanii hunda kan baratamudha jechuudha malee akka minimal conceptii moojula keenya san irratti qofa depend kan taanu miti. Fakkeenyaaf constitutionii maal akka ta'e waa'ee constitutionii wantoota garaagaraa jechuudha. Saniin waliin concerned ta'a. Inni dhumamuutu highly dependent on interactive teaching which requires discussion and debates. Fakkeenyaaf minimal concept teacher based kan jennu nu hindeenya barsiisaan nu taasaa eega barsiisaan nu taasee fitate hindeema yookaan gaafii qaban ni gaafan. Garuu asirratti akkasii miti. Interactive teaching jechuun barsiisaanis nu barsiisa nutis yaada keenya deebisnaaf. Barsiisaa qofa irratti miti. By the way centralized kan ta'u hawaasa wajjinis ta'uu danda'a. Hiriyoota kee wajjinis ta'uu danda'a. Garuu barsiisuma wajjinuu teaching yookaan immoo interactive teaching yommuu jennu barsiisaan gaafii kaasuu danda'a. Atis gaafii garaagaraa kaasuu dandeessaa. Waliin mari'achuu dandeessaa. Before more meeting yookaan immoo debates kan jennuun kan bifa saniin yookaan immoo san hunda kan of keessatti hammatudha. Maximal concepts of civic education jechuun. Walumaa galattu most cited definition of civic education it is an education that studies about the rights and responsibilities of citizens of a politically organized group of people
tokko. Inni lammaffaan immoo the knowledge means and activities designed to encourage students to participate actively in democratic life, accepting and exercising their rights and responsibility kan jedhu definition based ta'e kan hingeessa. Hayyee mee isa lammaffaatti aseen mata duree isa lammaffaatti definition and the nature of ethics and morality kan jedhutti waliin dabarru. Egaa termiin ethicsii fi morality jennuun yeroo baay'ee interchangeably itti fayyadamnu jechuudha. Iddoo wal jijjiiraa fakkeenyaaf iddoo ethics iddoo moralities wal bira buusaa kan itti fayyadamnudha yeroo baay'ee mostly jechuudha. Garuu termiin moral jedhu yookaan ammoo morals jedhu conduct amala irratti kan xiyyeeffatudha. Ethics and ethical kan jennu immoo study of moral conduct. Waa'ee amala sanii irratti kan qoratu fakkeenyaaf punctuality hin jira. Punctuality is moral. Achiin immoo waa'ee punctuality fakkeenyaaf waa'ee punctuality irratti immoo refer goone gaafsan ethics keessa seenaa jechuudha. Kanaafuu ethics jechuun refers to study of moral conduct. Moral conduct misan qorannaa jechuudha. Fakkeenyaaf punctuality jedhee jira waa'ee punctuality. Punctuality jechuun akkamii fakkeenyaaf punctuality maal jechuudha? Punctuality jechuun hawaasa keenya keessatti hagam barbaachisummaan isaa san kan of keessatti hammatudha. Ethics termiin jennu. Hayyee takka takkaan ilaallu fakkeenyaaf ethics kan jettu kana kophaa isheetti ilaallu. It's branch of philosophy. Branchii philosophiiti yookaan ammoo damee barnoota philosophiiti. Akkuma san jecha Giriikii ethikos jettirraa kan dhuftedha. Jecha Giriikii ethikos jette irraa kan dhuftedha. Akkuma san explore the meaning and ranking of different ethical value. Ethical value kan jennu jira. Fakkeenyaaf ethical value garaagaraa punctuality, loyalty, equality, whatever list gochuu dandeenya. Meaning isaanii fakkeenyaaf maal akka ta'an punctuality jechuun maal jechuudha yookaan ammoo equality yookaan justice maal jechuudha isaan meaning itti kennan jechuudha. Akkuma san ammoo rank kam maal jechuudha fakkeenyaaf kamtu dursuu qaba kamtu sirriitti irra barbaachisaadha yookaan ammoo more appropriate kan ta'e kamidha. Which one is more appropriate and it explores the meanings of the ethical value like honesty, autonomy kan jennuun kan. Lammaffaan immoo establish standards, norms or codes to be followed by human beings. Fakkeenyaaf value yookaan immoo ethical value jenne saniin standardii ethicsiin qopheesse wal cinaatti evaluate godha. Akkuma sana immoo standardii garaagaraa yookaan koodii yookaan immoo norms kan jennuun kun duudhaa jechuudha. Duudhaa garaagaraa hawaasni yoo ittiin bulee beeste ta'a kan jedhu establish godha yookaan ni qopheessaa jechuudha. Akkuma sana immoo set of normative rules of conduct ethics kana jalatti it may share common ground with law, religious beliefs, popular opinion, professional codes jedha. Kana jechuun maalidha? Beeziinsaa kan jalqabbiinsaa dameelee akka law fakkeenyaaf seera wajjin wal fakkaata. Giraawundii tokko qaba. Giraawundii komaan sheer godha waan jechuun ka'umsi isaa yookaan wantoonni wal fakkeessan ni qabu. Seera waliin religious beliefs amantii wajjin popular opinion and professional codes. Popular opinion jechuun yaada beekamoo more selected ta'e hawaasa keessatti fudhatama qaba wajjin wal fakkaatu giraawundii isaaniitiin yookaan ka'umsa isaaniitiin. Garuu ethicsii jararra wanti adda isa godhu broader than all of this.
It's broader than law, it's broader than religious beliefs, it is broader than popular opinion as well as professional code. Kan inni hundarra bal'aadha jechuudha. Waa baay'ee of keessatti hammata. Akkuma sana mootu offer a set of tools and values against which their appropriateness can be evaluated. Barbaachisummaan isaaniitu hagam hanga ta'e fi faayidaan isaanii fakkeenyaaf faayidaa loofaa akkuma san religious aspect yookaan ammoo ilaalcha keessa qaban sanii iyyuu evaluate godha ni madaalaa jechuudha ethics'n kun. Akkuma san ammoo ethical questions are not concerned with what one would do but what one ought to do. Kana jechuun gaaffiin damee ethicsii kana waliin wal qabatu yeroo baay'ee ani yookaan ati yookaan nuti maal osoo goonee wayyaa osoo hin taane gaaffii maal gochuutu nurraa eegamaa yookaan maal gochuu qabnaa jedhu waliin concerned ta'a, related ta'a. Fakkeenyaaf maal yoo goone wayyaa kan jedhu sun psychology waliin walitti concerned ta'a. Kanaafuu it is concerned with what one ought to do, what I ought to do, what you ought to do. Maal gochuutu sirraa eegama yookaan maal gochuu qabda. Xiqqoo bardeenii of keessaa qaba jechuudha. Kana waliin gaaffiinsa related ta'a yookaan concerned ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf a specific set of principle, value and guidelines for a particular group of organizations. Fakkeenyaaf barsiisummaa osoo fudhanne damee barsiisummaa osoo fudhanne barsiisaan tokko gara kilaasii yommuu seenu gaawonii barsiisummaa isaa uffatee seenuu qaba. Kun eetiksii hojii isaati. Akkuma san specific set of principle jennee jira. Principleidha jechuudha. Barsiisaan kilaasii yoo seenu gaawonii godhatee ol seenuun baqaati principles that is set by the school's principals. Akkuma san yookaan manni barumsaa barsiisaan kilaasii yoo seenuu gaawonii godhatee seenuu qaba. Ajajni jedhu yookaan ittiin bulmaanni jedhu hin jiru. Kanaaf dirqama san respect gochuu qaba. Dooktara osoo fudhanne san respect gochuu qaba. Shufeera osoo fudhanne fakkeenyaaf yuunifoormii godhatee oofuu qaba konkolaataa. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti akkasii hin jiru malee kun eetiksiidha jechuudha. Its values and guidelines for a particular group of organizations. Fakkeenyaaf organizationii garaagaraa irratti yookaan hoteela gurguddoo irratti hoteela internationalized ta'an irratti keessummeessitoonni achi keessaa fakkeenyaaf baankii fa'aa osoo fudhanne yeroo baay'ee suufa godhatu. Kun guidelines isaaniiti jechuudha. Guidelines organizationii isaaniiti. Kun eetiksiidha jechuudha. Akkuma san critical examination and evaluation of what is good, evil, right and wrong in human conduct. Kana jechuun maalidha? Amala namaa keessatti maaltu gaariidha, maaltu waan hamaadha, maaltu sirriidha, maaltu sirrii miti amala namaa keessatti kan jedhu suni maal akka ta'e critically examine godhu jechuun xiinxalaan adda baasaa jechuudha. Maal akka ta'e fakkeenyaaf what is good gaarii jechuun maalidha? Fakkeenyaaf what is evil badaa jechuudha. San evaluate godha jechuudha. Wal cinaa wal bira madaala. Judgments about such decision are generally expressed with the words like it's right, wrong, should, ought to, obligation and duty. Fakkeenyaaf wanta tokkoon it's right kun sirriidha. It's wrong kan jedhu saniin judge godhu jechuudha. Wanta tokko yoo murteessu hayi wanta sun sirriidha. Gochi godhamu sun sirriidha. Hayi sirrii miti. Hayi wanta hamaadha. Hayi wanta gaariidha jedhee evaluate ittiin godha jechuudha. Walumaa galatti eetiksiin gurguddoo yookaan fiildii gurguddoo lama of jalaa qaba. Normative ethics and non-normative ethics jennee gurguddoo lamatti addaan hirraa jechuudha. Inni lammaffaa mootu moraality kan jedhu laalla.
What's morality? As we have said first, usually we use interchangeably the words morality with ethics, but they have their own definition. For example, when we define morality, the term morality, dictionary definition is awlaale, jecha Latinii moralitas jedhurraa dhufe, innis manner, character, proper behavior. Kana jechuun amala yookaan behaviorii. Amala jechuudha. Amalli sun gaariis ta'uu danda'a, badaas ta'uu danda'a. Amalli hin jiraan kaaraakter kan jennuun sun jechuudha. Kanaafuu jecha Laatinii moraaliitiis jedhurraa dhufe garuu etiksiin ammoo jecha Giriikii etikos jedhurraa dhufe jedhee jira duratti. Jecha Giriikii etikos jedhurraa dhufe. Kanaafuu the degree to which an action conforms to the standard or norms of human conduct kan inni refer godhu the degree to which an action fakkeenyaaf an hawaasa keessatti fakkeenyaaf uummanni Oromoo duudhaa mataa isaa danda'e qaba yookaan ammoo safuu yookaan sona of danda'e qaba. Kanaafuu ani asii ol ka'ee fakkeenyaaf haala uffannaa hawaasa koofaan yookaan uummata koofaanaa waliin simni uffadhee yommuu deemu digriisan fakkeenyaaf immoral yeroo sanitti I am immoral. Akkuma namoota haala uffannaa uummata koofaanaa wal simu so uffadhee deemee I am moral. Kanaafuu the degree to which an action conforms to the standards or norms of human conduct. Degree kana refer godhaa jechuudha. Actioniin yookaan activitiin koo duudhaa hawaasaa isa waliinii hammamiinii walitti dhufaa hammamiinii walitti bu'aa. Activitiin koo jechuudha. Lammaffaa mootu code of conduct one follows accepted in a society or within a group subgroup of society kana jechuun fakkeenyaaf namoota gurguddoo kabajuun nurraa eegama. Safuudhas jechuudha. Namoota gurguddoo kabajuudha bakka kun dirqama. Kun code of conduct. Kanaafuu anis ammootu beefareef danda'een qaba fakkeenyaaf free will jennee yookaan ammootu ilaalcha natti tole yookaan ammootu natti tolu baate fakkeenyaaf wanti tokko natti tole nan godhaa natti tolu baate hin godhu. Kanaafuu activity nan godhaa jiru sun code of conduct isa waliin match wal godhaayi hagam fudhatama qabaa kan jedhu kana code of conduct one follows accepted in a society or within a sub group of society. Isin galee code of conduct one follows accepted in a society or within a subgroups of society. Morality means code of conduct. Baqa namni tokko nama kabajuu qaba. It's code of conduct. Inni biraamotu more general term jechuudha characters of individuals and community. It's related or concerned with yeroo baay'ee kan wal qabatu amala nama dhuunfaa tokkoo kan ammoo hawaasa tokko wajjinidha. Wanti morality jennuun kun. Walumaa galatti moralitiin is ambiguous. Ambiguous jechuun hiikaa baay'ee kan qabu jechuudha yookaan hiikaa garaagaraa kan qabu jechuudha. When defined by different ethnic group, especially in the multicultural society. Multicultural society oromo jennuun roota aadaa lamaa fi isaa ol qaban yookaan ammoo biyyoota aadaa baay'ee qaban. Fakkeenyaaf Itoophiyaa soo fudhannee aadaa baay'eetu biyya kana keessa jira. Kanaafuu jechi yookaan ammoo hiikaan moraal jedhu kun hunda isaanii birattuu walqixa fudhatama hin qabudha. Walqixa fudhatama qabudha. Fakkeenyaaf kan iddoo tokkotti moraal ta'e iddoo biraatti immoraal. Fakkeenya xiqqaa osoo fudhannee naannoo Oromootitti aadaan uffannaa isaanii jira. Akkuma san garuu naannoo kan ammoo naannoo Oromoorraa fakkeenyaaf gara naannoo Oromiyaatti aadaa uffannaa san finnee yoo dhufne maachi waliin godhu. Sababni isaa maalidha? Naannoo Oromootitti aadaan uffannaa sun moraalidha.
koodii hawaasaa isa waliin maachul godhu. Garuu naannoo Oromiyaatti ammoo maachul hin godhu. Irratti moraaliidha, achitti garuu moraaliidha jechuudha. Akkuma sana ammoo keenyas faallaa ta'uu danda'a. Kanaadha yeroo baay'ee jechi moraalitii jedhu hiikaa baay'ee qabaatti. Especially multicultural society keessatti hiikaa garaagaraa qabaatti. Walumaa galatti morality is at the very least the effort to guide one's conduct by reason to do what they are the best reasons for doing while giving equal weight to the interest of each individual who will be affected by one's conduct. Fakkeenyaaf xiqqeessinee ilaallu kan ammoo akkas easy goonee yommuu ilaallu the effort to guide one's conduct by reasons. Amala tokko fakkeenyaaf amala nam tokko calaqqisiisuu san sababa wayitiin effort goonu yookaan ammoo dhiibbaa irratti goosisna fakkeenyaaf yookaan gara positively yookaan ammoo akka godhu yookaan akka dhaabuuf kan akkas goonuuf yookaan kan dhiibbaatti goosisnuuf ammoo sababaan jechuudha. Sababni isaa immoo maalidha? Rizaaltiin isaa nuufis gaarii kan ta'e akkuma sana ammoo hawaasa biraa birattis yookaan nama birattis yookaan community biraa birattis impaaktii kan fiduu hin dandeenye. Conduct akkasiitiif jenne effort goona jechuudha. Magaalatu maatis at the very least the effort to guide one's conduct by reason to do what there are the best reasons for doing while giving equal weight to the interests of each individual who will be affected by one's conduct kan jedhudha. Walumaa galatti qophii har'aa fi qopheessee suma biratti dhaaba yeroo ittaan waa'ee ethics and law kan jedhu laalla garaagarummaa ethicsii fi law maal akka ta'e akkuma sana ammoo importance or goal of moral and civic education faayidaan yookaan ammoo faayidaan moraalii fi civic education maal akka ta'e kan wajjin ilaallu ta'a. Qophiin har'aa koo yoo isinitti tole subscribe fi like gochaa nu jajjabeessaa. Isinas ammoo qophiin keenya biroo akka isin biraan ga'uuf like fi subscribe hin dagatinaa. Waan afaan turtaniif yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.